jireenya nama lamaa jidduu keessa seentanii bultii namaa hin diigina waan agartan haasofitanii waan agartan olii gad dhuftanii giddiin afaan quba nama keettanii afaan keessa dubbii nama sifinaa birnaati. Ashittiin obboleettiiti yoo si dura wal beekee malee siyaasii miti wal beenu hamsaanis akkas har'a immoo ajandaa fiddanii walitti waa ilaalgee hiitanii oftan jiruu nama na jiruu isaa laayifii isaa jira isin tuffadhee isin dhiise wallaahi. Nama tokko faasilaa maqaa dhohitee asirra dubbatte aboo namni andas na jedhu silaa namni immoo itti waa dubbatu maqaa keedhee direct ibsaa jettee direct na dhufti das na jedhu si galee namni tokko asirratti silaa ebelu atakkaan hin jenne ebelu akkana taate jettee ka maqaa dhohitu ta'e amma asirratti ishee barnaati qaanyiin ayyuu wallaahi siifuu waan sirraa hin baleen dhagina achi yaa aboo nalli hin faarsin na faarsis hin jenne nana geettaabe nalli hin jaalatin mikniyaatuun ooma takkanaan guutu waan ta'eef minam si galee kan barbaadu gaa isin nama social media kana irra an ka jedhu isin namni deemu kun marti social media kana way talaatan koo an ka jedhu social media namni fayyadu kun marti silaa social media makanaan jiraata asumarraa miidiyaa makanarraa waraqataa miidiyaa makanaa durumsa isumarraa duroomii nama ta'a jettanii yaaddanii siisin wallahi billahi obboleessa amma ati Oromoo miliyoona 60 keessa baatee ummata kee kan osoo beektu saba kee kan osoo beektu nama tokko mee kam argitee waa hagu tokko yookaan buna fireeni beekta buna qishiraa jedhanii firiin takkittiin kiiloo kaaftee asharrii haga fireen takkittiin kiiloo kaasu san asharrii kiiloon kaasu ashara ol fuutee lakkaa'uuf immoo asharaaf deebisuuf baay'ee kiiloo kenna keessaa bu'aa jirta. Asharaaf deebisuun kan kee qishira odoo qishira tokko gabbaa'ee silaatitti bu'ee deebisiif siin jenna silaatinne si dhageeffannaa jira. Asharaaf dhuftee yoo asharaaf deebisa ashara ol fuudha jettu nama saalfachiisa. Makkin teennas qishira atis qishira asharaaf deebisina ofi saalfachiisina rabbi jedhaati maaliif jennaan Oromoon namni gideetu tokko beeta achi laalee ijoolleen teen akkana jirti ijoolleen teen akkana jettee beetee namni hedduu namni si jaalatu bakka guddaa isinii qaba. Kutaan kudhanii tokko hundi bakka guddaa isinii qaba. Ashara miidiyaa gubbaa deemu ka jireenyi itti rakkate yaa obboleessa kee. Jireenyi itti rakkate yaa obboleessa kee. Kanaaf du'aayii godha yaa rabbi sinaa ijaaru jedhaani rabbi sinaa guddisu beekumtii sinaa kennu jedhaati du'aayii godhaa fi bira kutaa bakka isin geettan kana haa gaani maaliif jennaani wallaalan beekaan nama ajjeesu. Wallaalan nama ajjeesa isin beekaa waan taataniif jara kanaaf du'aayii godha. Oromoon silaa osoo smart taatee Oromoon argitee warri amma argitee nama kudha illee diidabaleen ta'anii nama ofii duratti afaan baran kun otoo silaa yaada biratti achi jijjiiratanii namatti tola. Immoo ammas attingisii fi makkisharraa namni dubbatuu danda'u yookaan dandeettii qabaatee hin jira jedhee nama nas dubbatte. Kanaaf ammaaf silaa wanni dabre baga deebisteellee gabbaatee rakkoo miti. Jara kenna maal taatanii jettee uummata kee gaafachuun kadhee botes kabeelas gaafattee yoo isaa waa barbaadan isinii kennina badiin keessa maaliif rakkina maal qabdanii gaafachuu rakkinan qabu garuu ammaan booda gadi deebinee akka ishee yaalfaa dubbatan hingaa. Isin ilmaan sabaati ilmaan gandaatillee miti saba Oromootirraa baatanii makkishaan ta'a Oromooti ibsishaan ka Oromooti soo maqaan hin tureessina. Kanuma isinii dhaamaani uummata asharaa deebisina nullee ashara ta'ee nun tuffatina ati nullee baranna inshallah guyyaa tokko warri afaan dhedheeratullee isinumarraa baratuuf isin jala yaa jira. Yoo danda'anii of sirreessan of haa sirreessan yoo dadhaban immoo wanni godhan hin jiru antanuma isiniin jedha kabajaa abbatuuf jiratti qaba kanuma. Akkuma inni amma jedhee bahe asharaaf deebiin kennanii yaa qishirri hin jira. Innaa nuti nama jechuun nama safuun guddate ganda kabajamaa irraa baanee saba kabajamaa irraa baanee
سنيف وان بدا اندبني سنيف وان كنا تو ترى ميديا تاتو تريجرا ميديا كان إن شاء الله وتوروم مراس جرورا فينا وجمرة سو هذا اللي أسمع جرا كان فيه بيان سلارا ساتشو كبجا في تيسو أبدو في جرت تيجا جله وقال ندرو